argata. Nageenya barbaadan nageenya argata. Irreechi saba Oromoof hirree haraara jaalala tokkummaa saba kanaati. Bakka booruu gannaa oofkalee birraa itti wal argee wal kabaju wal jaalatu calaqqeetti birraa yookaan ifa marga abaaboo dhoote qabatee horaa fi malkaa naannoo isaa jirutti ba'ee lagaa gamanaa walitti dhufee kan itti wal dubbisu kan itti wal baru. Kuno baanee reeffannee maatii keenya faana deebi'aa jirra. Baay'eetti gammadeera. Namatti tola. Akkasumatti itti nuufaaf ufu jenna. Dabarsiisee guddisuun barbaada. Akkasuma kunoo anallee ilaalanii waan boru waan anillee itti dabarsee waan jechuun barbaada. Maadaadha. Bakki irreessi kun bakka itti gammannee bakka hunda itti arginedha. Akkasumattis immoo nu jabaatee itti nuufaaf ufu jenna. Bakka araaraati. Bakka biyyi kunoo namni dhufeetti gammadu namatti tola. Anas natti tolee kunoo daa'ima koo qabadhee ganama bariin dhufee asitti argame. Irreensa nageenyaa, irreensa wal jaalalaa, irreensa Oromoon itti wal jaalatee wal argee kana ittiin qaqqabe irreensa nageenyaati, irreensa Oromooti. Irreensi kun irreensa wal qixxummaati, irreensa hundumaafu irreensa nageenyaati. Irreechi daawwitiidha. Uummata Oromoof uummanni Oromoo hundi isaa kan of keessatti ittiin of ilaaludha. Irreechi daawwitii keenya. ኢሬቻ ለኦሮሞ ሕዝብ የማንነቱ መገለጫ ነው። ከምንም በላይ ደግሞ የእግዚአብሔርን ታላቅነት የሚያደንቅበትና የሚያመሰግንበት በዓል ነው። ምክንያቱም ጨለማውን ክረምቱን መሻገሩን ያረጋገጠበት በዓል ስለሆነ ከምንም በላይ ሰዎች ከፈጣሪ ጋር ያላቸውን ግንኙነት የሚያድሱበት፣ እርስ በርስ ያላቸውን ግንኙነት የሚያድሱበት፣ እንዲሁም ደግሞ ከተፈጥሮ ጋር ያላቸውን ግንኙነት የሚያድሱበት የመታደስ፣ የእርቅ፣ የአንድነት፣ የሰላም፣ የይቅርታና ወዘተርፈ በዓል ነው ማለት እንችላለን።